Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga jiraattan qaqqaaliiwwan keenya hundi keessan bakka jirtanutti nagaan kiyya isin biraa haa ga'u isin haa qaqqabu isiniin jedha. Tole ani qaxaleen keessanarra barnoota ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufe jechuudha. Waa'ee TikTok irratti gaaffii namoota hedduu jechuudha. Wantoota namoota hedduu rakkisan TikTokii siitingiiwwan TikTokii akkamitti akka sirreeffatan waliigalaan barnoota gabaabaa isin rakkisan isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Namoonni gaaffii akkasii qabdan jechuudha. Kottaatii as jala sirriitti viidiyoo dhaggeeffadha. Viidiyoon kun isin fayyadaa, isin barsiisa. Kanaaf kottaa isinii jennaa viidiyoo kana laayik godhaa, sheer illee godhaa. Akkasuma namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Maatii mana kanaa ta'aa isiniin jenna. Wal haa jajjabeessinu. Wal haa barsiisnu, wal haa guddisnu isiniin jedha. Kanaaf hundi keenya barnoonni waa'ee TikTokii wajjin wal qabatan dhugaa gabaabumatti gara boodaa kanarra jiru waan ta'eef obsaan dhaggeeffadhaa. Gaaffii biraa yoo qabaattan koomentii jalatti waan isiniif sirrachuu qabu koomentii jalatti nuu kaa'aa isiniin jenna. Itti fufa. Amma barnoota TikTokii wajjin wal qabatan wantoota namni keenya beekuu qabu akkaawuntii isaa guddifachuuf maal gochuu akka qabu ilaallaa jechuudha. Jalqaba TikTokii keessa seennaa akka TikTokii keessa seennaan piroofaayilii kana bira gadi dhufnaa. Piroofaayilii kana gadi tuqnee erga kaanee booda as dhufnaa jechuudha. Kun asii sarara sadiitu jira jechuudha. Gubbaarraan sarara sadii kana gadi tuqnaa jechuudha. Yeroo sarara gadi tuqne siitingiiwwan sadiitu dhufa. Siitingiiwwan tokko kana lammaffaan kana inni dhumarra jiru sadaffaan immoo siitingii and privacy kan jettu kanatiyyuu jirti. Ishee sadaffaa kana tuqnaa jechuudha. Sana booddee siitingii namni sirreeffachuu qabu namoonni tokko fooloon isaanii dabaluu diduu namni fooloo isaan gochuu hin dandeenye yeroo baay'ee kanaan rakkatu jechuudha. Kun ishee lammaffaa kana gadi tuqnaa jechuudha. Yeroo ishee lammaffaa kana gadi tuqnu kan namoota hedduu jechuudha. Kan namoota namni fooloo gochuu hin dandeenye ishee kanatu akkanatti banamee jira jechuudha. Kanaaf ishee bifa kanaan jirtu kana akkas deebisna jechuudha. Akkas yeroo deebisnu maal ta'eera jechuudha. Banameeraaf jechuudha. Namni kamuu isaaniin fooloo gochuu danda'a. Ishee kanallee akka namni waan isin hojjettan argu. Kanaaf ishee kanas maal goona jechuudha. Ishee kan namoonni fooloo deebifnee fi fireendota keenya arguu danda'an kunillee banamee akkatti taa'uu qabaa jechuudha. Barnoonni biraa maal seetanii waa'ee koomentiitii jechuudha. Dhufnee kun as seenna jechuudha. Koomentii kana nama kamtu nuu gochuu danda'a. Koomentii nu viidiyoo nuti gadhiifne irratti yoo koomentii hin barbaanne ta'e eenyu nu gochuu danda'a. Nama nuti fooloo deebisneef yoo barbaanne kanarratti. Namni hunduu akka koomentii nu godhu yoo barbaanne kanarratti diimessina jechuudha ishee kana. Inni biraan yoo tasuma hin barbaannu ta'e koomentii ishee kanayyuu cufnaa jechuudha. Cufamee jechuudha amma koomentii namni nu gochuu hin danda'u. Inni biraan yoo immoo isa kanarra goone namni kamuu koomentii nuuf kennuu danda'a jechuudha. Tole inni biraan barnoonni biraan as dhufnaa jechuudha. Mention and tags kan jedhu kana keessa dhufnee okeetti goona. Yeroo kana namni kamtuyyuu mention irratti taag irratti gochuu danda'a. Nama hundamoo nama nu follow goone moo nama friendii taane yookaan namni kamuu nurratti taag gochuu akka hin dandeenye yoo barbaanne kanarratti goona jechuudha. Namni hunduu taag gochuu yoo barbaanne asirratti goona jechuudha. Inni biraani as dhufnaa nama kamtu mention irratti godha. Akkuma sanaati jechuudha. Akkuma isa jalqabarraa everyone irratti goona jechuudha. Yoo hin barbaanne immoo no one kan jedhu kanarra goona jechuudha. Miiseejiis akkanuma daayirektii miiseejii kanallee kunoo ishee kana gadi tuqneet miiseejii nama kamtu nuu kennuu danda'a. Kunoo namoota nuu fooloo walirraa qabnu yookaan fireendii keenya immoo namni kamuu miiseejii nuu erguu akka hin dandeenye yoo barbaanne miiseejii kana cufuu dandeenya jechuudha. Namoonni miiseejii hin barbaanne kana jechuudha. Ani garuu kanarra kaadheen jira. Namni kamuu namni fireendonni koo naaf erganu. Tole inni biraanii barnoonni biraan waa'ee di'uutiitii jechuudha. Di'uutii kana eenyutu di'uutii nurratti gochuu danda'a? Fireendii keenya moo
nama hundamoo only me ana qofaatu kan kiyya irratti duutii godhataa kan jedhu kunoo ishee kana kan barbaanne irra kaa'annaa jedha. Tole barnoonni biraa viidiyoo nuti gadhiisnu kanaa jechuudha. Viidiyoo nuti gadhiisnu namni kamuyyuu buusee ilaaluu yoo barbaanne kana bannaa jechuudha. Viidiyoo nuti poosti goone immoo namni akka hin buusne nu jalaa yoo barbaanne ishee kana akkas deebisnaa jechuudha. Kana booda namni kamuu viidiyoo keenya buusuu hin danda'u jechuudha. Inni biraan laayikii kanarratti laayikii goone eentu laalaa nu qofaa akka laalu gochuu qabna jechuudha. Namni kamuu akka hin laallee irra kaa'adheen jira jechuudha. Isinis kan barbaade irra kaa'achuu dandeessanii waa'ee laayikii. Inni biraan namoota bilookii jala jiran as keessa dhufnee baasuu dandeenya jechuudha. Namni tokko nu aarsee booda dhiisuu yoo barbaanne dhufnee as keessaanii bilookii irraa kaasna jechuudha. As amma fakkeenyaaf bilookii kan koo jala homtuu hin jiru. No blocked account waan jedhuuf jechuudha. Akkasitti kanas sirreeffachuu qabna isiniin jechuudha. Tole inni biraa yeroo TikTok seennu kallattiidhumaanii kunoo ishee kana free app space kan jedhu kana tuqna. Yeroo tuqnee jennu akka aktiif nuu ta'uuf jechuudha. TikTokiin keenya ammas immoo viidiyoo nu poosti goonu dafee poosti ta'ee dafee nama bira akka ga'u yoo barbaanne ishee kana tuqna jechuudha. Clear kan jettu kana ishee kana tuqna. Isa gadii kana osoo hin taane inni kun garuu boodatti sin deebisee akkaawuntii keessan boodatti sin jalaa deebisa jechuudha. Lafaa TikTokii intini gochuus hin barbaada. Loogiin gochuus hin barbaada. Ishee kana tuqinaati. Ishee jalqabarra jirtu kana tuqnaa jechuudha. Sana booda ishee jalqabarra jiru kana gaafa tuqnu clear taatii jechuudha. Kan koo amma mareef clear godheen ka'e waan ta'eef duwwaadha. Kunoo ishee kun dhufee 00 nuun jedhaa jechuudha. Hundi keessanuu kana check godhadhaa isiniin jenna yeroo viidiyoo poosti gochuu kaatan. Waliigalatti barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Waa'ee TikTokii gabaabatti kana fakkaata. Barnoota biraa yeroo biraa walitti deebina jechuudha. Barnoota biraa waa hedduu jira. Wanti sirreeffamuu qabu waa hedduu jira. Kun muraasa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa keessa jiran akkamitti giiftii bitachuu dandeenya? Namoonni ala jirullee akkamitti kaardii keenyaan giiftii guuttachuu dandeenya? Akkamitti namaa kennuu dandeenya kan jedhu barnoota yeroo biraa isinii qabadhee dhufa. Akkasumallee fooloo akkamitti dabaluu dandeenya? Fooloon keenya akkamitti yeroo gabaabaa keessatti guddachuu danda'a kan jedhu isin barsiisa jechuudha. Kanaaf like godhaatii, subscribe godhaatii, koomentii naa ka'aa, yaadaaf gaaffii qabdanu fidaa kottaa isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebinaa nagaatti.